mana madaamii keessatti fincaan fincooftee nyaatatti goote. Mee ilaalaa obboloota koo waan hedduu nama gaddisiisudha wanti ijoollee kan madaamii mana madaamii jirtu hojjettu. Garuu kun dhalataa keenyaa miti hojjettuma mana madaamiti lammii keenyaa miti jechuudha. Ilaalaa waan ishiin godhaa jirtu mala. Viidiyoo kaameraan ishii waraabaa jira ishiin immoo fincaa fincooftee nyaatatti gootii jechuudha. Yaa Rabbii kun ilmi namaa akka dharra godha jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessi habaatu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuun qabataniin jecha egaa ka hordoftoota koo warroon chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtan hedduu galatooma. Egaa har'amee viidiyoo kanarraa haasa'aa jedhan ilaaluun xaxaraddi saayilentii godhe jechuudha. Innaa innis maalidha akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana sagalee irraa hin balleessee xiixii jedha waanuma xiqqoo itti garuu hin dubbatamu sababa saniif ofumaa kiyyaa irratti haasa'aa jira jechuudha. Innis maalidha waan tokko walirraa barattu beekanii namni keenya kun waan tokko yoo itti himte akka walirraa barachuu hin barbaannu nuti maaliif wal qeequu wal xiqqeessuu wal bakka hin jiraame waan akkasii barbaanna garuu akkasii miti dubbiin. Maaliif wanta arginu tokko immoo wal gorsuu waanuma jiru jechuudha. Wanta akkanaarraa of eeguu akkasuma immoo namoota hin barannes wal barsiisudha jechuudha. Akkuma beekatu hojjettuu mana madaamii keessatti fincaan fincooftee fincaan ishii jechuudha. Shintibeetii jechuun shintibeetii akka fincaan jechuun innaa fincooftee nyaatatti gootee jechuudha. Garuu kaameraan akka ishii waraabu argaa hin jirtu jechuudha. Ishiin kaameraan immoo ishii waraabaarti. Kaameraa kana irra gisee hundumaayyuu wantoota adda addaa sirriitti waraabaa jira jechuudha. Adaraa ijoollee of eeggadhaa. Sirriitti of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyoon nu haa eegu of eeggannoo godhaa isiniin jedha obboloota koo isinillee. Maaliif ilmi namaa kun addunyaa irratti hangam akka jiraatu hin beeku waanuma cubbuu dalagaa oola halkanii fi guyyaadha. Waanuma cubbuu baqa maal akka ta'e hin beeku. Amma mucayyoon kun hojii dhabbaate. Erga hojii dhabaateen booda immoo maal gochaa waan kana hojjettu waan haraami deebisee waanuma namatti ija namaatti illee hin mana namaa keessatti jechuudha. Akkamitti akkana gooti? Takkallee yeroo tokko irratti hojjedheetan jira. Ishiin immoo mana keessatti addee jechuudha. Dhugaa ijoollee keenya wanti ta'aa jiran hedduu si gaddisiisa jechuudha. Innaa obboloota koo wantoota akkanaarraa of eeggannoo godhaa isin jedha Waaqayyo sinaa eegu of eeggadhaa. Manni mana amma kaameraa galfateera ilmi namaa amma sanatti dhalee hundi ishiitu kaamerumaas laaltis kaamerumaas itti dawwaltis kaameraan akka dawwalullee ijoollee hin beeknetu jira jechuudha. Ijoolleen kaamerumtu akka dawwalu kan hin beekne hedduutu jira ijoolleen keenya jechuudha. Garuu kaameraan isaanii suni hin dawwalaa akkuma barbaadetti taasisuu dandeessaa jechuudha. Innaa hin dawwalasi silaalusi hin dawwalalleedha jechuudha. Kanaaf isaas ilaaluu danda'u. Kanaaf immoo mana isaanii keessatti waan adda addaa gochuu waan hammaa gochuu hin yaadinaa. Maaliif nuti dalagachuu baane waan ta'eef walirraa baranna. Kanaaf waan gaarii hojjechuu yaada malee waan badaan hojjetina. Maaliif namni ilmi namaa kun addunyaa irratti waan gaarii yoo hojjette gaarummaa kee qabattee deemta jechuudha. Waan badaa yoo hojjette immoo akkasumatti badaa kee qabattee deemta jechuudha. Kanaaf immoo amma fakkeenyaaf araboonni isheen hubadduudha isheen akkasii jettanii waan hin taane yoo mana isaanii keessattis gootanii yoo waan isaaniitis daddarbitan isaan kaameeraa isin ilaalanii isinitti xammamuu danda'u yookiin isinitti jabaachuu danda'u jechuudha. Kanaaf immoo ati yoo isaanillee sitti badaa ta'an ati gaarii ta'ee fi rakkoon qabu. Maaliif ati kan argattu Waaqayyo irraa Rabbi kee irraa argatta malee isaan irraa himati jechuudha. Amma kanaaf immoo waan isaanittis nyaata isaanittis ta'ee uffata isaanittis ta'ee waan isaanii hundumaayyuu qulqullinaan gochuu qabnaa jechuudha. Maaliif akka isaan nu godhan osoo ta'e dararaan isaanii hedduudha. Garuu immoo isaan akkasitti yoo nuti deeman nuti immoo gaarummaa keenya itti deemne Waaqayyo irraa argannaa jechuudha. Ati yoo gaarii taate gaarummaa kee qabattee deemta. Gaarummaan immoo ofumaan malee namaaf miti jechuudha waan gaarii hojjechuun. Kanaaf osoo mucayyoon tun amma sarratanyaan mee maal ishiidha godhaa akkas gooti. Wanti akkasii immoo shintibeetii keeyyannoo qaabeetii keessatti meeshaa biratti hojjetti. Innaa qoccee meeshaatti naqxee nyaatatti naquuf heddii jechuudha. Maaliif akkas gooti kaa waan dhugutti yookiin immoo waan dhugeetti naquuf itti fakkaattee
Ani beeku waaqayyo na beeku dhugaa rabbii kun waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Mana namaa keessatti akkamitti namni kaameraan akka hin jirre ishee gaafatti agarsiisan akkam taate kaameraan nama waraaba waan ta'eef. Innaa kanaafi of eeggannoo godhaayii isiniin jechuu barbaada. Qimammochiin mana madaamii jirtanii waanuma hundumarraayyuu kana qofa osoo hin taane waanuma hundumarraayyuu of eeggannoo cimaa gochuu qabdan. Dhugaa rabbii waaqayyoomti maa eegu malee waan inni hin taane jiru biyya ormaa kana keessatti dararaa guddaa argaa jira jechuudha. Garuu hundumaafuu dararaa kanallee immoo danda'uudha. Maaliif bakka hin jiraame bakka waan nu darba jennee yaadnuufi dararaa kana dabarsuu qabna. Kanaaf dararaa yoo namarra gahe yookiin immoo dhiibbaa tokko yoo sirraa gahanii ati obsitee dabarsuu qabda malee akkuma garaan ta'e akkuma biyya keenya san ta'uu hin qabnu jechuudha. Kanaaf obsinee darbuu qabna. Osoo akka isaan nu godhaneeti waan baay'eedha. Garuu immoo nuti akka isaaniiti miti jechuudha. Ofumarratti qaqqabdee jala darbuu qabda sin jira dhiifama sin jecha faana qabaarraa fakkaata. Innaa akkasii sinin jedha obboloota kooyi. Kanaaf namaaf gaarii yaadaa malee badaatti yaadinaa. Namni badaa sitti yaadu ati garuu gaarimmaa isaa yaadiif gaarii ta'eef bakka nama kamiifiyyuu jechuudha. Ilmi namaa waan baay'ee siin jechuu danda'a. Garuu ati hoo ofitti amanamummaa fi gaarummaa namaa yoo yaadde ati kan argattu waaqayyo kee biraa argatta malee nama biraa himate jechuudha. Kanaaf waan badaa uumama nama isaanii keessatti hin hojjetinaa siin jechuu barbaada. Kun dhaamsa kooti jechuudha. Maaliif namni kun akkanumatti amma namoonni tokko balaa kanaatiin kan ajjeesan meeqatu jira. Balaa kanaatiin kan manaa baasanii hojiirraa ari'anii rufatti gatan meeqatu jira. Hedduutu jira jechuudha. Sababa maaliitiif sababuma kaameeraa kanaan sababa kaameeraa nama waraabee isaan argan kanaanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan nyaatatti illee amma waan adda addaa godhu jira. Kan waan isaanii tolchanii hojjenni jira. Kan waan isaanii waanuma balleessaa qofaaf deemantu jira. Hedduutu jira. Kanaaf immoo obsitee dabruu qabda keessa wanta akkasii waan likiskisa akkanaa kana sammuu keessattuu hin fidinaa isiniin jedhamu. Keessattuu ijoolleen biyya keenyaa kan addisii dhuftan keessattuu jechuudha lammiin keenya kan addisii dhuftan waanuma tokko yoo isin aarsanillee waan isaanii daddarbuun barbaadina. Maaliif jarattiin tun akkasii xanaatti akkittii si qabnaan yoo mana mana deessi qaba yoo madaamessi qabdee. Hundumti daa'imti illee si qabdi. Yoo daa'imti si qabdi madaamni si qabdi. Beetasaba hunduma si qaba. Kan biraa dhiisi kan horufaa dhufte illee si qabdi. Dhugaa rabbii isiniin jedha jechuudha. Takkittii maatiin sun si qabee jennaani hundumatu si qaba. Bakka ammuma tana har'a yoo ati sarara ati ishiidhammoo kun madam takka akka carraa walloltee yookiin immoo ati badduu taate asumaa amma hunduma faamilii isaaniitti bilbiltee jechuudha. Akkana jetti. Isaan ol si fuudhanis kun hundumatti bilbilu. Gasi deebisanis hundumatti bilbilu jechuudha. Si jajuufis hundumatti bilbilu, si xiqqeessuufis hundumatti bilbilti jechuudha. Bakka ishiin kan haasaa oolti guyyaa guutuu. Amma fakkeenyaaf osoo ati waa balleessite abee sarraatanyaan xiyya shakaalantii akkasii jetti sanittiin bilbiltii waluun ga'u guyyaa san waliin ga'u guyyaa lama sadii yoo fitti malee waliin ishiin ga'u jechuudha. Maaliif hundattu himuu jechuudha. Walumaa himuu bakka xiyya akkana yoo ammati waan gaarii hojjette jechuudha. Arabni zadeeshii nama keessa ture kanneentu beeka malee waan hin beeku. Yoo ati immoo gaarimmaa waan gaarii hojjette abeet akkasumatti si jajjika akkasumatti hundattuu bilbilaa oolti. Namni ishee ittiin bilbilan jiru. Sarraatanyaan xiyya akkana sarraatanyaan xiyya gaariidha siin jetti. Gaafati immoo gaarii taate gaafati badduu taates akkasumatti baduumsa keetis himti. Hundumatti maa oolti baran waliillee hin dhossan dabbinaa nyaata. Ani maaliif akka ta'e hin beeku jarri waliin dhossanis. Waliin dhoosan ummatan shakaalan akkas shakaalan xiyya akkana taate isa anaa sakaaluun jedhu seexannis naa sakaaluun jedhu jarannaan. Innaa akkasii isiniin jedha. Kanaaf waan gaarii hojjechuu yaadaa isiniin jedha. Har'aaf gorsi xiyya ishuma tanaadha nama fudhatetti jechuudha. Kanaaf dhaamsa olii dabarsuun akkuma itti fufetti jira. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada. Jarattiin takkittii nama qabnaan gan nama lakkistuu si jaalannaanis akkasumas jibbinaanis akkasuma. Innaa akkasii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan iddoo galatoo alfaadhaa warra jajjabeessitanis akkasuma immoo yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isinin jaalladha isinin kabaja. Baay'ee baay'ee.